Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee warroonni amantii biroos jira jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Akkam naga keessanii isiniin jecha gaafilee na gaafataman keessaa muraasa isiniifin deebisa jedheetiin yaada obboleeyyan kiyya. Koomentii obboleettii teennaa kana akkuma argitanii viidiyoo ani yeroo darbe isinii hojjedhe irratti haga isaanii walii galtanitti waa hunda dursitanii haga beeksistanitti dursitanii waraqata keessan hin haaromsinaa waan sirraa qabu sirreeffadhaa. Viidiyoo jedhee isinii hojjedhe irratti koomentii hedduutu naa barraa'e. Obboleettiin kiyya kunis maal naan jetti? Waggaa 2 fixeetiin hin jira. Waggaa 2 fixee dabalachuun barbaade isaanillee dabaladhu naan jedhanii yoo dabalatte diraama 200 sii dabala naan jedhanii dura 1000 dalagaa 200 sii dabala naan jedhanii anis ishii jedheeniitiin dabaladhee jetti obboleettiin keenya kuni asitti hatam obboleettii kiyya waan ati beekuu qabdu jechuudha. Ati amma waraqanni kee erga dhumee haaromsuu isaanii beeytaa akkamitti beeytoo jettee guyyaa meedikaala deemtuudha kan beeytu. Guyyaa sanarraa waraqanni kee dhumateera haaromaa jira jechuudha. Dhumatee jira isattaan haaromsaa jiran. Kanaaf ati guyyaa meedikaala seentee dhiiga kennitee raajii fudhatteerraa kaasteetiniin waggaa 2ffaatitti waggaa 4ffaa keetis seenaa artachuudha waggaa 2 haaromsaa jirtaa jechuudha. Kanaaf yeroo sanarraa sii dabalamuu kan qabu jechuudha. Waan ati irraa beekuu qabdu yeroo sanarraa sii dabalamuu kan qabu. Namoonni biraa rakkoon qabu osoo waraqaan hin dhuminis kasii dabalan jiran sun rakkoon qabu. Garuu tokko tokko seera isaa eeganii guyyaa waraqanni kee dhumee marsaa 2ffaa yeroo ati mana yaalaa deemtee waa hunda xumurteetiin hin jette ji'a sanarraa sii dabalanii jechuudha. Innaa ati gaafa ji'a marmaraa deemte sanarraa yoo sii hin dabalin si zollomaa jiranii jechuudha. Innaa waraqanni haga dhumutti waraqanni haga haaroomutti hin daballu seerri akkas jedhanaan jedhanii ji'a 3 muluu kunoo naa hin kennine jetteeti gaafiin isiin kana gaafattee seerumatu akkas jedhamoo na zollomaa jiranii jettee obboleettiin keenya kun ati haaromsite taanaan waraqanni kee erga dhume ji'a 3 muluu naan kennine jechaa jirtaami amma kunoo erga waraqanni kee dhume ati erga haaromsite ji'a 3 ta'uu shuurii yoo beeyteetiin hin jette jaratu si zollomaa jira jechuudha obboleettii tiyya. Jaratu si zollomaa jira. Immoo ganaa hin hafaa hin haaromsine yoo ta'e guyyaa akkasiin jedhanirraa lakkaataa jirta yoo ta'e immoo waraqanni waan dhuminiif yookaan guyyaa waraqanni dhume sanarraa gaafa haaromsiturraa sii dabaluu danda'anii jechuudha. Immoo erga haaromsite ji'a 3 guuttee jirta ka ta'e yoo ta'e si zollomaa jiran. Walumaa galatti si sobanii si hojjechiifataa jiranii jechuudha. Kanaaf waraqata haaromsiteen dhufu beeyta taanaan situ beekaa meereessa. Ati waraqata haaromsite taanaan ji'a 3 muluu sobanii damoozuma duraatiin si hojjechiisaa jiranii jechuudha. Kanaaf waraqata haaromsitee jirta ji'a 3 kana muluu si hin kennine yoo ta'e gaafachuu ni qabda. Naa kennaa jetteeni waliigalteen kenna kana sii kenninaa sii daballaa siin jedhanii gaafachuu ni qabdaa dirqamammoo seerrillee sii dabalchiisaa jechuudha. Kanaaf erga haaromsitee ji'a 3 guutte taanaan jara si zollomaa jira kana beekisiin jedha obboleettii tiyyaa. Kanaaf ijoolleen baay'een keessan guyyaa waraqata haaromsitanirraa yookaan isinii dabalan ta'e egaa haaromsitanii ji'a guuttanii booda isinii dabaluu qabanii jechuudha. Kana beekuu qabda warri hin beekne isin jirtan ijoolleen keenya isin shawwadanii akka damoozuma duraatiin isinin hojjechiifanneen isiniin jedha. Waraqata erga haaromsitanirra an hagam ture waraqata erga haaromse ji'a 1 gahee ji'a 2 gahee ji'a 3 gahee ji'a 3 kan gatima duraatiin waggaa 2 hojjetaa tureen amma siisumaa hojjetaa jira asumaan hojjechiifataa jirti jettanii yaaduu qabdanii jechuudha. Ijoolleen keenya warri rakkoo akkanaa keessa jirtan warri egaa isinii daballa jedhanii isin shawwadanii waraqata haga isin waraqata haaromsitanii waraqata isin haaromsiisanii ka'anii immoo hadha sii kennina boru sii kennina jedhanii warri isin soban waan kanarraa
sirriitti hubachuu qabdanii jechuudha. Innaa gaaffii lammaffaa immoo koomentii kana akkuma argitan obboleettiin keenya kun waggaa 2 fixuuf ji'a 4 hafa jettee dalagachuun barbaada garuu manni badaadha mannaaf uyyee jettee ati gaafa fixxeetiin jettu obboleettii kiyyaa yoo manni siin taane halichi mana keessaa siin taane ammallee ganaa waggaa 2 dalagachuu edda waan ta'eef jijjiiradhu siin jedha. Gisee jijjiirachuu si wayya halichi mana keessa jiru akkasii ulfaatu ta'e yoo akkasii taane ta'e maaliif gana waggaa 2 kan akka itti dabarsite situ beekaa mire ammas gana waggaa 2 dabarsuu edda mana san keessatti kanaaf jijjiirachuu dandeessaa siin jedha. Waggaa 2 gaafa fixxeetiin jette dirqama hin qabdu mana san dalaguu jijjiirachuu dandeettas siin jedha obboleettii kiyya. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo waraqaan keessa dhumittu aangoo harkaa qabu isin yeroo sanitti waan sirreeffachuu qabdan isin eegale waggaa 2 san gaafa fixattan isaanuyyuu isin jaalatan taanaan isin kadhatanii nu bira taa'aa isin jedhan waan sirraa'uu qabu hunda sirreessanii karaa seeraatiin jechuudha. Maaliif yoo jedhu waan sirraa'uu qabu jedhu waggaa 2 san keessa yoo kasi dararan ta'e hirriba si dhorganii yoo kasi cinqan ta'e sa'aatii mufii barbaadan yoo kasi ergan ta'e hirribaa si kaasaa nyaata mana san keessatti akkati wajjanne yoo kasi dhorgan ta'e waa hundaa yoo baqqaa hin jiraam yoo kasi cinqan ta'e wantoota adda addaatiin kasi dararan yoo ta'e raftii boqonnaa kasi dhorgan yoo ta'e waggaa 2 gaafa fixxee ani waan akkana naaf hin taane naa sirraa'uu qaba. Hirriba sa'aatii kana rafee sa'aatii kana ka'uu naaf hin taane naa sirratuu qaba jetteeni sirreeffattee yoo hin sirreessinu akkasuma itti fufta'oo siin jedhan sammiidhaa isaa hagam akka miidhamtu si qofa beeka waan ta'eef hin barbaadu jetteeni gaafa san jijjiirachuu dandeessa. Yoo kasii ta'oonni hunduu kasii ta'u yoo ta'eetiin jedhee si mijate taanaan teessee hojjetachuu dandeessa. Isaanis si barbaadan taanaan. Kanaaf akkasiin isin jedha ijoolleen keenya yeroo baay'ee waraqata odoo hin haaromsin waan sirreeffamuu qabu sirreeffadha dursaati. Waraqata egaa haaromsitanii booda caanaa isin irratti baay'isan hin jiraa miire bakka waraqata si haaromsin jedhanii birrii ofiitii waan haaromsaniif saniif akkuma barbaadan sirratti qoosanii jechuudha. Kanaaf yeroo san ofirra dhiisuun qabdanii oficha dhiisuun qabdanii isiniin jedha. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Warroonni kuwwan warri gaafii na gaafattanis inshaallah taraadhaan isinii deebisan isiniin jedha. Akkasii viidiyoo kana laayik godhaati akka namoonni biraas irraa fayyadaman obboleeyyan keenya biraan gayaa jechuudha. Ijoollee baay'eedha kawan kanarraa hin beekne birrii sii daballa jedhaniini ergasiin haaromsitee booda ji'a 5 ji'a 6 warri hin daballeef jiran jechuudha sobaa ergata. Wallahi yoo dura kumaan dalagaa jiraatte erga haaromsitee boodallee kumuma saniin haga ji'a muraasa warri dalaysiifatan hin jiran hadha boru inshaallah jedhaani waraqaan hin haaromneefaa jedhaani sobaani jechuudha. Isin eegalee kanaaf ati guyyaa meedikaala seentee sanirraa beekuu qabda waraqaan kee akka lamaffaa haasii haaromaa jiru. Akkasii isin jedha obboleettii tiyyaa ofitti hin dhiisini irraa barattan jedheetiniin abdii qabaa. Laayik godhaa, sabiskiraayib godhaa, wal biraan gaana isin jedha obboleeyyan kiyya.